Yooyyaa akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sanbata guddaa muddee 13 barree 2020 odeeffannoo isaatii kanaa fi qopheeffannee isin biraan gahuu fi argamnee jirra. Warri sagantaa kan daawwachuu fi asittuu argamtan hedduu isin galateeffannaa. Warri biraa sagantaa kan akka daawwatan yoo barbaadanii faffacaasaa waliin nu gayaa isiniin jechuu barbaanna. Sa'aatii kan keessatti odeeffannoo nu isin biraan gahuu deemnu keessaa matoota duree armaan gadii kana arguu deemtanii haala waraana naannoo Tigraahii odeeffannoo hagamma jira. Ka oolmaa dirree waraana isin biraan gahuu deemna. Abiy Ahmedii magaalaa gudditti naannoo Tigraahii Maqalee daawwate jechuudhani miidiyaaleen Itoophiyaa gabaasaa jirani. Daawwannaan Abiy Ahmedii ka Maqalee kun maal fakkaatti ka jedhu irraa dubbachuu deemna. Muummichi ministeera Suudaan Abdallah Hamdok gara Itoophiyaa dhufanii maaliif Itoophiyaa dhufanii ka jedhullee irraa dubbachuu deemna. Karaa biraatiin ammoo faaruun Mangistuu Hayilamaaramiitii fi maatii Mangistuu Hayilamaaraam warra miidiyaa gara mirgattuu cillaanfata ka Itoophiyaa dabalaa dhufaa jiraachuu dhagaa jirra. Mangistuu Hayilamaaramiitii fi maatiin isaanii maaliif faarfamaa jiru ka jedhu odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Duulii maqaballeessi uummata Gumuzii irrattu geggeeffamaa jirus hammaatee itti fufee jira. Haala kanaan badiin biraa naannoo Benishangul Gumuzii godina Matakkalee keessatti dhalachuu akka dandeettu aktivistoonni uummata Gumuziitii fi Benishangul Gumuzii ka waliigalaa sodaa qaban ibsachaa jiru. Odeeffannoo kanallee isin biraan gahuu deemna. Haala hidhamtoota siyaasaa naannoo Oromiyaallee odeeffannoo qabna isin biraan gahuu deemna. Eertiraan biltsiginnaa Amaaraa irraa barnoota waan barattee fakkaata. Biltsiginnaan Amaaraa lafa Tigraahii kan akka Walqaayitti Tseegedee fa'aa gad hin dhiisnu bulchiinsa Amaaraa jalattu deebisnaa jechaa jiru. Eertiraallee lafa Itoophiyaa kan akka Baadimmee Tsoranaa Zaalambessaa lafa jechuun waraanii irrattu geggeeffame ka qabattu san keessa bahuu akka hin feene akeekaa jirti. Kanallee irraa odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Yeroo ammaan tana aktivistoonni naannoo Amaaraatii fi akkasumas warri ilaalcha gara mirgattuu jallatu Oromiyaa naannoon jedhamtu diigamuu qabdi jedhanii duula godhaa jiranii. Nu ammoo ajandaan guddaan naannoon Amaaraa jedhamtu saba Amaaraa qofa miti. Sabaa fi sablammii hedduu Oromoo, Argobbaa, Shinaashaa fi akkasumas Agaw fi Qimantii fi saba Amaarattuu keessa jira. Naannoon diigamuu qabdu. Ajandaan kana maaliif akka tahuu qabullee odeeffannoo isin biraan genna daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Warri nu daawwachuuf asitti argamtanii galatooma. Odeeffannoo akkana qoqoodaa nama biraatiin akka bahuu nu godha. Matoota duree oduu isinitti himnu sani amma bal'inaan tokko tokkoon isin biraan gahuu deemna. Gara odeeffannoo mata duree jalqabattuu deemna. Ministirii muummee biyya Suudaan Abdallah Hamdok Finfinneetti dhufanii Abiy Ahmed wajjin mari'atanii jiranii. Waayitaa isaanii dirree xayyaaraa boolee dhufanitti Abiy Ahmedittu simate. Marii haala waraana naannoo Tigraahii keessatti geggeeffamuutii fi akkasumas nageenya daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irrattu akka wal mari'atanii maddi oduu Reuters kan gabaase. Waraana naannoo Tigraahii keessattu geggeeffamaa jiru ilaalchisee akka Itoophiyaa fi warra jechuun naannoo Tigraahii kanan durattu bulchaa ture ka wal waraanaa turan kana araarsuu fedhii qabu muummichi ministeera Suudaan Abdallah Hamdok dubbatanillee mootummaan Itoophiyaa hin fudhanne jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Mootummaan Itoophiyaa dubbii himtuun Abiy Ahmed billeen intaltii jedhamtu akka dubbattetti araaraa maaliiti naga maalii buusuudha waraanee dhumatee bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraahii hundaa'ee waraana wanni jedhamu hin jiru. Kanaafuu qaamii wal dhabee ammaan tanatti araara barbaachisu hin jiru jechuudhaan tattaaffii naga buusuu ka ministeerii muummee Suudaanii carraaqanii fudhatama akka dhabsiiftee ka dhagahame jiru.
Karaa biraatiin ammoo muummichi ministeera Suudaan Abdallah Hamduukii haala nageenya daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irra jirullee wal mari'achuu akka barbaadamu kan dubbatame dhimma kan irrattillee yaaliin marii akka hin milkaa'in kan dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana baqattoonni Itoophiyaa kan naannoo Tigraay gara Suudaanitti baqate 50,000 olii akka taranii Reuters kan gabaasee jiru. Waraana kanaanii baqattoonni dabalata gara Suudaanitti dhufuu danda'am sodaan jedhu akka jiru kadhagame baqattoonni buqqaatonni miiliyoonii tokkotti dhiyaatan naannoo Tigraay keessattu waraana kanaanii buqqa'anii jiran jechuudhaan Reuters dhaabbilee gargaarsa namoota kan mootummoota gamtoomaniitii fi akkasumas dhaabbilee biroo waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Yeroo ammaan tana baqattoonni dabalataa gara Suudaanii dhufuu danda'an Sudaan jettuu jira. Dinagdeen Suudaanii dhukkuba kooroonaa vaayirasiitii fi lola baranaa laga Abbayyaatii fi akkasumas awwaannisaanii miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira. Suudaan ammoo yeroo ce'umsaa keessallee akka jirtu kadhagamaa jiru. Suudaanii keessattuu haalli waraanni naannoo Tigraay kunini tasgabbii ishiillee akka dhowwuu danda'u kan dubbatamee jiru. Araara buusuu fi fedhii ishiin qabduu fi yaamicha ishiin dhiyeessite yeroo takka lama ol mootummaan Abiy Ahmedii didatee jira. Daangaa Suudaanii irratti haala nageenya dhabuu kan jiru kanallee irratti wal mari'achuu barbaadamullee mootummaan Itoophiyaa akka gurra dhoowwatee kan dhagahamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa paarlaamaan isaa boordinii dhimma koomaandi poostii naannoo Tigraay hogganu dhiyoo kana mootummaan Suudaanii riphee loltoota Hiwaatii gargaara jechuudhaan himachuunis ni yaadatama. Mootummaan Suudaan yeroo ammaan tana lafa qonnaa Alfaashiqaa jedhamtu ka kiiloomeetirii 168 dheerattu lafa iskweer kiiloomeetirii 5,700 ka daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irrattu argamu waggaa 25 olii ka to'annoo mootummaa Itoophiyaa jala oolee shiftoota Amaaraa jala bilisa baasuudhaan qabadhee jira jedhee dubbatullee dhimma Alfaashiqaa kan irratti Abdallah Hamduukitii fi Abiy Ahmed wanni isaan wal mari'atan dubbatanii akka hin jirre ka Reuters gabaase. Haa ta'uuti malee dhimma kana miidiyaan Suudaanii bilisummaa lafa kenna birmadummaa waggaa 25 ol dhabne deeffanne jedhanii afarsaa jiranillee hagamma mootummaa fi miidiyaan Itoophiyaa waan dubbate tokko akka hin qabne Reuters ka gabaase. Karaa biraatiin ammoo Suudaan yeroo ammaan tana gara daangaa Itoophiyaa karaalee gaggeessaa gurguddaa cufuu akka dandeettu ka dubbatamaa jira. Garuu Suudaan hagammattu kan itti fayyadamaa jiraatte Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhaa jiraachuu wanni beekame hin jiru jechuudhaan Aljazeeraan gabaasee jira. Karaan jechuun poorti Suudaan balbala galaana Suudaanii irraa jechuun balbala galaan diimaa Suudaanii irraa ka gara Itoophiyaa gasseenu karaa matammaa kana Suudaan akka cufuu dandeettu ka dubbatamaa ture. Hagamma garuu tarkaanfii gosa kana fudhachuu wanni beekame hin jiru jechuudhaan Reuters gabaasee jira. Garuu odeeffannoon nu argachaa jiru tokko tokko akka agarsiisaa jirutti waraanni Suudaanii gara daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanitti dhiyaachuudhaan balbala galaan diimaa ka poorti Suudaan irraa gara Itoophiyaa dhufu karaa matammaallee akka cufaa jiru kadhagamaa jiru. Yeroo ammaan tana Suudaan waraanni ishii baay'inaan gara daangaa Itoophiyaa dhiyeessuttu akka jirtu ka dubbatamaa jiru. Waraan naannoo Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru kan keessatti Suudaanii yookaan hirmaattu taate madaallii waraanaa jijjiiruu dandeetti. Yaadni jedhamu akka jirutti odeeffama. Pirezidaantiin Misrii Abdul Fattah al-Sisi iccitiidhaan muummichi ministeera Suudaanii Abdallah Hamduukii gara Itoophiyaa odoo hin dhufin durattu akka wal mari'atanii ka maddeen oduu Arabaa tokko tokko gabaasaa jiran. Akka maddeen kun jedhanitti Abdallah Hamduukitii fi Abdul Fattah al-Sisi dhimma nageenya gaafa Afrikaa keessattuu hariiroo Itoophiyaatii fi Suudaan dhimma laga Abbayyaa irratti waliin hojjechuu fi walii galan jechuudhaan shaakalli waraanaa ka jeettota haleella waraanaa gurguddaatiin magaalaa Kaartuumi magaalaa Suudaan gudditti qarqaralleetti godhuullee yaadatanii jiranii marii Abiy Ahmediitii fi akkasumas muummeen ministeera Suudaan Abdallah Hamduukii waliin godhan keessatti dhimmi hidhaa guddicha laga Abbayyaa ka Suudaan dhiyoo kana marii keessa baatee mari'atamuu isaa wanni beekame hin jiru jechuudhaan maddii oduu Reuters akkasittuu gabaasa jira. Hariiroon Itoophiyaatii fi Suudaan yeroo ammaan tana raafamaa keessa akka seenaa jiru ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Eertiraa yeroo ammaan tana warra Amaarotaa irraa waan garii waan barachaa jiru fakkaata. Warri Amaaraa lafa naannoo Tigraay Walqaayitii fi Tsegede
eegii qabataniin duubattu lafti kun qaama amaaraa taatee buluu qabdi bulchiinsa amaaraa jalattu akka zoonii yookaan ammoo akka godinattu gurmaahuu qabdi malee Tigraay fi hin deebisnu jechuudhaan lafa qabatanii jirani. Lafti isaan qabatan kun biltsiginnaa keessattuu mormii uumtee jirti. Warri amaaraa duulii naannoo Tigraay irrattu geggeeffame duulaa ristii deeffachuuti yookaan lafa kenna kanaan duratti humnaan dhabne humnaan deeffachuuti jedhanii akka jiranii ka dhagayamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo Eertiraanis waan kanarraa barattee jirti. Waraanni Eertiraa yeroo ammaan tana naannoo Tigraay keessattuu bal'inaan bobbahee jira. Waraanni bobba'e kun lafa falmisiisoo daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa ka waraan bara 1998 haga 2000 irratti wal lolame. Waraan kan keessatti Itoophiyaan loltoota 70,000 oli itti dhabde lafa akka Baadimmee, Tsoorana, Zaalambessa, Ayigaa, Burree lafa qabatanii naannoo garii keessa mootummaan Eertiraa bahuu fi fedhii akka hin qabne ka dubbachaa jiru. Mootummaan Eertiraa carraa waraana naannoo Tigraay keessatti godhamee Hiwwahaati barbadeessine lafa keessanii kanaan dura silaa isinii deebisuu barbaanne Hiwwahaatittu isin dhowwe jechaa turtan. Hiwwahaat ammaan tanattu barbadaa'ee jira. Kanaafuu carraa waraanii uume kanaanii lafa nuu deebisa jechuudhaani lafa qabatanii akka gad hin dhiisne dubbatamee jira jechuudhaani maddeen oduu garii gabaasaa jirani. Abiy Ahmedii karaa kanaan yoo lafa warri Eertiraa qabate dabarsee kan kennu taate karaa dippiloomaasii fi akkasumas karaa seera Itoophiyaatiin rakkoo guddaa keessa seenuu akka danda'u ka dubbatame. Lafa Eertiraa ka daangaa ka irratti wal dhabanii Abiy Ahmedii deebisuu fi waadaa seenee ture. Haa ta'uuti malee waliigalteen biyyoota lamaan kana jidduutti mallatteeffame hin jiru. Waliigaltee Aljeeriyaa magaalaa Aljeeriitti geggeeffame ka Aljeeriyaa ka daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa irrattu murtee dabarseen alattu. Abiy Ahmed dhimma kana irrattu waraanii Eertiraa lafa qabatee fudhachuu hin qabu. Dhimmi kun dhimma seeraa addunyaatii fi akkasumas waliigaltiilee biyyoota lamaan jidduutiin murtaa'u malee Eertiraan lafa qabatte dhoowwachuu akka hin dandeenye yaadachiise jedhamee dubbatamee ture. Haa ta'uuti malee waraanii kunin Hiwwahaati wajjin dhaabbatullee Abiy Ahmediitii fi Eertiraayyuu jidduuttu daangaa irrattu Baadimmee fa'aa irrattu Abiy Ahmediitii fi rakkoo guddaa ta'uu akka deemu mootummaan Isaayyaas Afeworqii lafa kana gadhiisee keessaa bahuu fi fedhii hin qabu. Carraa kanattuu fayyadame waraanii kunin beekamtii fi fedhii uummata Eertiraa malee achittuu bobbahee wanni Eertiraan irra buufattu yoo lafa dhabde deeffatti qofa yookaan ammoo Abiy Ahmedii uummata Eertiraa waraan isaa ka akkas dhumate kana waraan isaa ka miidhaa guddaarratti dhaqqabe kana maalii fi akka Tigraayitti duulee fi maal akka irra buufate ibsuu waan hin dandeenyeef Isaayyaas lafa qabate kana gadhiisuu hin deemu jechuutti dubbatamaa jira. Kunin biltsiginnaa Abiy Ahmediitii fi higda fi paartii Sha'abiyyaa ka biyya Eertiraa bulchuu jidduu lamaantu rakkoon gurguddaan karaa dippiloomaasii biyyoota lamaanii fi paartii kan lamaan jidduutu akka dhalachuu deemu ka himamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo warri Amaaraa lafa qabatee ka Walqaayitii fi Tsegadeetii fi Raayyaallee dhiisuu hin deemnu bulchiinsa naannoo Amaaraa jalattu gurmeessina ristii abbaa kennaa deeffanne ilmi qaroon waan qabate waan biraatii fi falmata lafa humnaan dhabne humnaan deeffanne gadhiisuun hin jirtu jechuudhaani bulchiinsa adda addaa caasaa gurmeessanii akka bulchaa jiranii ka dubbatamaa jiru. Kunin ammoo biltsiginnaa Oromiyaatii fi biltsiginnaa Amaaraa jidduutti falmii uume jira. Murtii biltsiginnaan Amaaraa lafa naannoo Tigraay fudhachuu kana biltsiginnaan Benishaangol Gumuziitii fi biltsiginnaan naannoo Affaarilleen akka hamatu akka balaaleffatame ka dubbatamee jiru. Kunin ammoo walgahii biltsiginnaa ka Mudde 5 fi Mudde 4 fi Mudde 5 geggeeffame irrattu akka ta'e ka dubbatame. Murtii heeraa fi seeraa fi daangaa naannolee Itoophiyaa humnaan geeddaruu kana biltsiginnaan Itoophiyaa guutumaa guututtu akka hin fudhanne ka dubbatamaa jiru. Kunin biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnoota naannoo adda addaa jidduutti walitti bu'iinsa hamaa akka inni dhaluu danda'u ka dubbatamaa jiru. Yeroo ammaan tana naannoon Amaaraa hoggansa adda addaa muudaa jirti. Caasaalee mootummaa ka jedhamu
naannoo kan keessattuu dhadhaabaa jirti mallattoolee waan Tigraay ibsuu fi naannoo Tigraayiif Hiwaati ibsuu haquudhanii mallattoo amaarummaatii fi alaabaa Itoophiyaa dullacha agarsiisaniin faayamaa naannoon kun akka jirtu kadhagamaa jiru. Kun ammoo bulchiinsa naannoo Tigraay haarawaa dhaabbatee fi uummata Tigraay akka malee muufachiisee akka jiru kadhagamaa jira. Kunin kanumaan odoo jiru. Bulchiinsi ce'umsaa naannoo Tigraay haarawni dhaabbatee har'aa jalqabee magaalaa Meqelee keessattuu gara hojiitti seenee jira. Bulchiinsi naannoo Tigraay haarawni kunin naannolee Tigraay ka Walqaayit Tsegede jechuun Tigraay lixaa afaan Tigrinyaatiin Mi'raabawii Zoobaa Tigraay jedhama. Akkasumas naannoo Tigraay kibbaa Debubaawii Zoobaa Tigraay raayyaa of keessattuu qabatu naannoo kan keessalleettu akka bulchuu deemu yookaan ammoo jechuun akka humna seeraa qabu dubbatee jira. Naannoo kan keessalleettu filannoon akka geggeeffamu deemu naannoon kun qaama bulchiinsa naannoo Tigraay taatee akka turtu dubbachaa jira. Kunin Biltsiginaa Amaaraa aarsee jira. Biltsiginaan Amaaraatii fi akkasumas dhaabbanni Abiy jedhamu warri naannoo Tigraay bulchuu dhufu haarawni hunduu isaaniiyyuu kanaan duratti gocha Hiwaatii badiinni uummata Amaaraa irratti dhaqqabsee dhiifama gaafatanii balaaleffatanii dhaabbanni Hiwaatii jedhamu juntaan sigibgibiin warri ittiin jedhu kunin akka shoror keessattuu akka paarlaamaa Itoophiyaatiin ramadamu akka seera naannoo Tigraayitiin ramadamu godhuu qabanii jechuudhaan dubbatanii jiranii. Warri naannoo Tigraay ammoo waraanii Biltsiginaa Amaaraa milishoonni isaaniitii fi poolisoonni badii uummata Tigraay nagaa irratti dhaqqabsan akka dhaabuu qabanii gaafachaa jiranii. Biltsiginaan Amaaraatii fi Biltsiginaan Tigraay akka malee walitti gaarreffachaa jirti. Yeroo ammaan tana duula haaloo yookaan ammoo duula jibbiinsa warri Amaaraa Tigraay irratti banaa jiruun Tigreen cuftinuyyuu gara tokko deebitee tokko tahaa jiraachuu waan mul'isu. Ejjannoon Biltsiginaa Tigraay illeen Tigrummaa fi naannoo warra irrattu kan Biltsiginaa Tigraayitii fi kan dhaabbata Fenqile jedhamu Kayyimaanee Nugusee hoogganuu akka malee wayyaanidhaan yookaan Hiwaatii wal fakkaachaa dhufanii maal jennaan Amaarii Hiwaatii qofa barbadeessuu osoo hin taane uummata Tigraay walumaa galattu akka diinattuu laalee barbadeessuu harka kennachiisuu fedha. Uummata Tigraay caasalee misooma irra diigaa jira. Uummata nagaa yakkamtoota godhaa jiranii badii adda addaa waraan Eertiraa wajjin ta'anii uummata Tigraay irratti dhaqqabsaa jiran waan jedhuun himachaa jiranii. Yoo kana ka godhan taate uummanni jechuun onnee fi qalbiin isaa gara Hiwaatittuu badee isaan bulchuu nu rakkisa jechuudhaani mootummaan Abiy Ahmed Biltsiginaa Amaaraa gocha badii warra kan akka irra dhaabuu gaafachaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Kunin kanumaan adda jiru Fenqile dhaabbata jedhamu Kayyimaanee Nugusee hoogganuu fi akkasumas dhaabbata Biltsiginaa Amaaraa jidduutti arrabii afaanii lolii hammaachaa jira. Kayyimaanee Nugusee karaa Facebook isaa irratti warri jechuun Tigraay cabbaxnaa jettanii deemaa dhuufuu keessanii cabbaxaa yookaan dhuufuu keessan qaba jedhee arrabsee jira. Yeroo inni arrabsu karaa Facebookitiin ammoo warri jechuun Amaaraa televezyiinii isaaniitiin namticha kanaan durattu Tigraay deemnee hin cabbixaatallee jedhe sanii Arbeenya Masaafinti Seifuu Jaarsi jedhamsanii gaafiif deebii wajjin godhame Tigraayin hin cabbixaatallee indaalno cabbaxnaati. Tiineegii hin qabne akkuma jennu qabnee jirraa jedhanii dubbatanii jiranii yeroo ammaan tana Fenqilee fi Biltsiginaa Amaaraa jidduutti duulii walitti banamee jira. Duula kanaan jechuun Fenqilee warri Amaaraa ka Biltsiginaa uummata Tigraay balleessuu barbaada. Seenaa Tigraay balleessuu barbadeessuu fedhanii uummata Tigraay balleessuu barbadeessuu fedhanii kanaaf ammoo hin milkaa'anii yoo jechuun wayyaanummaa jechuun uummata Tigraay balleessuu isaaniif taate kana hin fudhannu jechuudhaan dubbatee jira. Fenqilee kun yeroo ammaan tana uummanni Tigraay yeroo kamiyyuu caalaa firaa fi diinaa isaa beekee jira. Olaantummaan afaan Amaaraa kan naannoo Tigraay keessattuu babal'atellee ammaan duuba hin jiru. Afaan guddicha lammaffaa gaafa Afrikaa ka ta'e Kiswaahiliitti aanee afaan Oromoollee afaan barnoota ta'e naannoo Tigraay keessattuu ni baranna. Kanaaf jechuun injifannoon ejjannoon naannoon Oromiyaa federaalizimii irratti qabatte ka uummata Tigraay gammachiisee fi uummata Tigraay jechuun onnee itti hore abdii nutti hore waan taateef uummata Oromootii fi uummata Tigraay wajjin hariiroo ni jirtu cimee barattoonni naannoo Tigraay kutaa tokkoffaarraa kaasanii afaan Oromootiin akka inni baratu kaariikuleemiin barnoota yookaan ammoo jechuun barnooti haarawaa bahee san keessattuu ijoolleen Tigraay
aadaa afaanii fi seenaa Oromoo barachuu deemti. Balbalii boqonnaa haarawaa hariiroo sabaa fi sablammii Itoophiyaa keessattuu banamee jira jechuudhani warri fenqilii akkasittuu barreessanii jirani warri jechuun naannoo Tigraahii bulchaa jiran kabiltsiginnaa ejjannoon isaanii dhimma afaan Oromoo barsiisuu fi mirga uummata Oromoo raayyaa beekuu irrattu maal akka isaan jedhanii yookaan akka isaan yaadan hin beekamu. Haa ta'uuti malee warri Tigraahii kunin raayyaa Amaaraa fi deebisanii naannoo Amaaraa jalattuu bulchuu bira mirga uummata raayyaa ka afaan Amaaraatiif afaan Oromootiif afaan Tigirinyaalee dubbatu kabajuu akka barbaadamuuf keessattuu jechuun gaafilee uummati Oromoo raayyaa afaan Oromootiin barachuu barbaadu sun kabajuu akka isaan fedhii qabanii dubbatamaa jira. Kan irrattu jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa hagam tokko akka inni fedhii qabu hagam tokko dhimma kan irrattu durattuu dhiibee haginni deemuttuu hin beekamne malee yeroo ammaan tana naannoleen hedduun ka dhiibbanii afaan Amaaraa keessattuu babal'atee dhiibbaa afaan Amaaraa kan xiqqeessu fedhii akka qabanii san keessaa Benishaangulii barattoonni isaanii kutaa tokkoffarraa kaasanii walumaa galattuu naannoo Benishaangul afaan Oromoo barsiisuu fi yaada akka jiranii kadhagamaa jiru. Benishaangul yeroo ammaan tana naannoon Amaaraa nu weeraruu barbaaddi. Kanaaf jechuun hariiroo Oromoo wajjin qabnu Oromooni wabii sirna federaalizimii biyya saniiti gumuziillee ka ittisuu dandayu ka bartaa shinaashaa maahoo komoo bira dhaabbate gaafii haqa qabu uummata Oromoo kana uummata Oromoo bira dhaabbannee warra wajjin hariiroo cimsine ijoollee kennallee jechuun afaanii Oromoo barsiifne hariiroo obboleeyyanummaa uummata Benishaanguliitii fi uummata Oromoo jidduutti jiru cimsuu qabna malee yoo akkas hin taane warri sirna durii deebisuu barbaadu ka aadaa fi eenyummaa kennaa fi beekamtii nu dhowwatanii ammallee taanaan nu deebi'anii dhufuu fi nu balleessuu fi qophaawaa jiraachuu hojiittu seenuu isaanii argaa jirra. Kanaafuu afaan Oromoo akka afaan barnoota lammaffaallettu barachuu hariiroo Oromoo fi Benishaangul jidduu jiru cimsuu feenaa jechaa dubbatanii jiranii. Kadhiyoo kanattu naannoo taatee dhalatte naannoo Sidaamaa keessas afaan Oromootii fi afaan Sidaamaa wal bira afaan barnootaa godhanii barsiisuu fi fedhii akka qabanii ibsamaa akka jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa kan irrattu fedhii hagam tokko akka inni qabu. Mootummaan federaalii afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii godhee yookaan ammoo afaan hojii mootummaa federaalii mootummaa bulchiinsa Finfinnee godhee yookaan dira dhaawaa godhee hojjechuu fi hagam tokko akka inni kurfii ta'e hin beekan malee yeroo adda addaa keessatti fedhiin afaan Oromoo barachuu Itoophiyaa keessattuu akka dabalaa jiru ka dubbatamaa jiru. Garuu mootummaan Abiy Ahmed dhimmi afaan Oromoo afaan federaalii ta'uu waggaa 20 dubattuu deebi'a 20 dubattuu nagaafadhe jedhee gaazexeessaa OBN Zinaabu Asraat wajjin gaafii deebii waliin godhe dubbatee jira. Afaan Oromoo afaan federaalii tahuu fi gaafiin jettu akki deebitettu ibsa jira. Facebook irratti, Twitter irratti, Facebook irratti afaan lamaan barreessaa hin jiru. Kanaan dura muummichi ministeera afaan lamaan barreessina malee jira jedhee akka kunin gaafii Oromoo ka afaan Oromoo afaan federaalii godhu deebise tokkottu dhiyeesse ture. Gaafii akkasii ammoo waggaa 20 dubattu nagaafadhe. Karaa biraatiin ammoo afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalii tahee kabiltsiginnaa tahee jedhanii propagaandaa kijiba hedduu haasawaa turanii yoo Abiy Ahmed faati mootummaa warra qophii qabaate gaafii Oromoo kan deebise sabaa fi sablammii fi naannoleen hedduun naannoo Somaalii naannoo Affarii dabalatee yeroo ammaan tana uummata Oromootii fi uummata Oromoo wajjin hariiroo gaarii qabaachuu akka isaanii barbaadanii kan mul'achaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa kanaanii dubbiin akkasittuu deemaa jirti. Hagam tokko mootummaan Abiy Ahmed dhimma kana irratti akka hojjetu laalla. Karaa biraatiin ammoo mootummaan naannoo Amaaraa Finfinnumayyuu keessattuu afaan Oromoo afaan hojii federaalii tahee jedhee warri dubbatan yakkamaadha warra kan hidhuu deemnaa jedhee kanaan durattuu itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraarii Abbaayii sodaachisu miidiyaa Itoophiyaa, televezyiinii Itoophiyaa, raadiyoo Itoophiyaa TV faanaa fi Waaltaa irrattuu ibsaa kenneeni afaan Oromoo afaan federaalii tahee afaan hojii mootummaa Finfinnee taheettanii warri oolola kijiba haasoftan isin adabuu deemna afaan keessan qabadha jedhee doorsisaa ture. Yeroo san mootummaa naannoo Oromiyaa keessa namni waan kan falme yookaan balaaleffatu tokkolleen akka hin turre garuu afaan Oromoo barachuu barbaanna jedhee OBN warra qotee bultoota yookaan ammoo horsiisee bultoota raayyaa dubbisee jennaan akkam wanni kun tahaa jedhanii mootummaan naannoo Amaaraatii fi miidiyaa warra akka bombii dhoohu gabaasuun kennii yadatama. Odeeffannoon kenna kan isin biraanii gayaa jiru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waa'ee naannoo Benishaanguliitii fi Amaaraa jidduu jiru gara dhumattu itti deebina. Odeeffannoo takkaa lama jechuun isin biraanii haa gennuti. Odeeffannoon kenna kan isin biraanii gahuutu jiru garuma naannoo Tigraayitti nu deebisa. Abiy Ahmed magaalaa guddittii naannoo Tigraahii Meqalee deemuun isaa dhagahamee jira. Daawwii isaa
kan keessattu jechuun hooggantoota waraana olaanoo wajjin marii godhee jira jedhamee karaa miidiyaa Itoophiyaatiin gabaafamee jira. OBN gaafii fi deebii yookaan ammoo marii inni warra hooggansa waraana olaanaa wajjin godhee dabarsee jira. Abiy Ahmed yuunifoormii waraanaa sun keewwatee kalee akka inni Meqalee deemee sagantaa kalee keessattuu gabaasnee jirra. Footoo isaa ka miseensota Rippaabilikaan Gaardii jahanii if marse sanii magaalaa Meqaleettuu akka inni kahee deeman sunini kalee miti hardhaa miti kalee dhoksaanii deemee magaalaa Meqalee seenee akka inni gad deebi'ee gabaasne turre hardhaa Abiy Ahmed ministeera muummee Suudaanii Abdallah Hamduuk waliin oolee hardhaa miti kaleedha garuu miidiyaa hawaasummaa irrattu akka inni barreesse hardhaa Meqalee akka jiru no hardhaa miti dubbiin sun kataate kalee akka hundaafiyyuu kaleellee taate har'allee taate Abiy Ahmed Meqaleettuu argee marii godhee jira suni miidiyaa hawaasummaa irrattu barreessee jira akka Abiy jedhee barreessettu naannoo kan keessattu injifannoo raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa godhee galateeffatee jira. Injifannoo goone kanaanii itti aansinee injifannoo gara misoomattu deebisuu qabna. Naannoo Tigraahii deebisnee ijaaruu qabna. Waan ergamsa kenna. Harka dhibbaa keessa harka dhibbaa hojii irra oolchinee jirra. Hojii hojjetameenillee guddoo gammannee jirra. Uummatni Itoophiyaallee raayyaa ittisa biyyaatiin boonee gammadee jira. Jannummaan keessanii onnee kenna gammachuun nu guutee jira. Adeemsi jechuun yakkamtoota qabanii seeraa fi dhiyeessuu sani raawwatee jennaan gara misoomattuu deebinaa jedhe jira. Kanaan dura gara misoomattuu deebinee jirra jedhee dubbatee jira. Ammas jechuun gara misoomattuu akka hin deebine kan inni dubbatee raayyaa ittisa biyyaa kana akka malee faarsee jira. Kana Feesbuukii fi Tiwiiterii isaa irralleettu Abiy Ahmed dhaamsuma wal fakkaataa tahee gadhiisee jira. Raayyaa ittisa biyyaa wajjin footoo inni ka'ellee gadhiisee raayyaa ittisa biyyaa ajajaa kaabaa naannoo Tigraahii keessattuu argamu waliin wal mari'annee bulchiinsa naannoo Tigraahii haarawaa wajjilleen marii goonee jirra jechuudhaani Abiy Ahmed karaa Feesbuukii isaatii fi Tiwiiterii isaa irrattu dhaamsa gadhiisee jira. Haa ta'uuti malee Abiy Ahmed yuunifoormii waraanaa keewwatee akka pirezidaantii yeroo waraana naannoo Tigraahitti dhufuun isaa falmii kaasee jira. Abiy Ahmed yeroo ammaan tana biyyittii Itoophiyaa gara dimokiraasittuu ceetii jedhamee filannootti geggeeffamaa ji'a muraasan dubattu jedhee waada seenetti yeroo Abiy Ahmed waggaan tokkoffaanii badhaasa Noobeelii nagaa inni itti argate yaadatamaa jiru kanattu akka abbaa irree uummata Tigraahitii fi uummata Itoophiyaa biraa bifa sodaachisuun wayaa waraanaa uffatee argamuun isaayyuu falmii kaasee jira. Namtichi kun inni gorsaa hin qabu jedhamee akkasittu dubbatamaa jira. Kan irrattu ilmi Baqqalaa Garbaa Saamu'eel Baqqalaa Abiy Ahmed wayaa waraanaa keewwatee wanni inni mul'ate kun inni kanaan duratti nulleen gaafa ijoollee turre muuvii yookaan fiilmii gaafa daawwannu aktiroota yookaan ammoo warra adda addaa kan muuvii keessattu taanee wayaa waraanaa kan akkas keewwanne nam sodaachisuu fi carraaqaa turre ammaan tana sun keessa guddannee jirra. Abiy Ahmed ijoollummaa gosa sunittu deebi'ee jira jedhee akkasittu barreessee jira. Karaa biraatiin ammoo hayyuun seeraa Dr. Henook Gabbisa Abiy Ahmed waraana dhufu marsee footoo gadhiisee jira. Footoo san hiikan isaa maal jettanii gaafattan hiika homaatiyyuu hin qabu. Soda miidiyaa hawaasummaattu akkasi isa raatessaa jirti. Dubbiin kanuma jedhee barreessee jira. Gorsa Abiy Ahmed kaa jedhamu Leencoo Baatii ammoo abbichuun kiyya gootii abbichuun kiyyini injifataanii wanti if marsee jira jechuudhaan raayyaa ittisa biyyaatiin uf marsee jira jedhee karaa Feesbuukiitiin dhaamsa gadhiisee jira. Abbichuu hoggana mooyata eegdota isaa wajjin mata duree jedhuun Feesbuuk irra suura sun gadhiisee jira. Leencoo Baatii hoggana jechi jedhu mooyata jechi jedhu isa jechi jedhu wajjin ka jedhu hundinuyyuu qubee dogongoraati. Jechoota afaan Oromoo takka 2 3 4 5tu fayyadamee 5 keessa 4 qubeen isaa dogongora. Walumaa galatti hoogganaa mooyata eegdota isaa wajjin jedhee Abiy Ahmed ka abbaa irree fakkaatu suuraa isaa kan gadhiisee dhaadheessee jira. Baruma Mangistuu Hayilamaariyaam iyyuu ka abbaa irree ture. Wayaa waraana akkasii uffatee yuunifoormii waraanaa uffatee akkasii uummata roorrisuu fi sodaachisuuf yaadu yeroo hedduu kaakiisaa bulee ka isee paakoo yookaan ammoo ka paartii hojjettoota Itoophiyaa sun uffataa malee
waya waraana akkasitti military fatigue gosa kanaatii fi ballistic vest waya jechuun inni jalaan keewwate ka qooma isaa jechuun afuufee kana ka rasaasii akka hin seenne godhu kana godhatee Mangistuu Hayilamaariyaam iyyuu abbaan irree akkanattu gad ba'an jiru. Abiy Ahmed yeroo fi goota of fakkeessullee kun jechuun mo'atamuu isaa agarsiisa. Namni tokkinis kasilaa qeerroon aangootti dhufee ka Itoophiyaa jijjiiruu filannoon barbaadu hoggana sivilii ta'ee mul'achuu qaba malee hoggana abbaa irree fakkaatee uummata terrorisuu kan sodaachisuu hin qabu. Hoggana jechuun dimokiraatawaa sirna dimokiraasii fidaa jedhu kawayaa waraana waraani sanuu torbaan lamaan durattu goolabne jirra jedhe akkanatti mul'achuun isaa gaafii guddaa uumee jira. Keessattuu yeroo ammaan tana uummata Tigraahii yoo Hiwwahaati wajjin lolii qofti katatate uummata Tigraahii hoggansa araara hoggana nagayaa fakkaatanii onnee fi qalbii isaanii booji'uu qabaa malee akka jechuun dikteetara waraana tokkotti mallayyoo yookaan ammoo uffata waraana uffatee itti gabbahee sodaachisuu doorsisuu akka hin qabne ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Abiy Ahmed karaa kanaan gorsaallee hin qabu jedhameeti ka dubbatamu. Gorsaan isaa tokkini jechuun maqaa tokkoo fi gorsaan buttee waraabessaa leencoo baatii kana abbichuu koo goota jechuun eegdota isa wajjin abbichuun koo mo'ataan mul'ate ka jedhe akkasittuu barreessee kana daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Karaa biraatiin ammoo waraanii naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiru. Itoophiyaan waraanii kunini dhaabbatee jira. Waraanii kunini jechuun injifannoon goolabnee jirra jettullee dirree adda addaatiin waraanii itti fufee gargaarsi namooma dhaqqabsuu rakkisaa godhee jira jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dubbachaa jira. Keessattuu qarqara magaalaa Shiree Tigraahii lixaattu waraanii hamaan akka geggeeffamaa jiru ka dubbatamaa jiru. Waraan kanaan ammoo milishoonni Tigraahii waraan Itoophiyaa irratti miidhaa guddaallee dhaqqabsaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Qarqara magaalaa Digraat, Adwaa, Aksumii fi akkasumas qarqara magaalaa Meqalee baadiyaa keessatti Hiwwahaatii fi mootummaa Abiy Ahmed jidduutti waraanii cimaanii akka geggeeffamaa jiru ka dubbatamaa jiru. Waraana hagammaan tana geggeeffamaa jiruun gara qaama lachuu mootummaa Abiyyiitii fi akkasumas riphee loltoota Tigraahii irrattu miidhanii guddaanii dhaqqabaa akka jiru ka dhagayamaa jiru. Odeeffannoon karaa kanaan dhufaa jirtu akka dubbattutti miidhanii warri loltoonni Tigraahii naannoo kanattu dhaqqabsaa jiranii lafa akka daangaa Amaaraa jiranii Samaraa fi Zuufaan naannolee jedhaman keessatti milishoota Amaaraa wajjinis lola gurguddaa keessa akka jiranii kadhagamaa jiru. Hoggansa waraan Itoophiyaatii fi akkasumas warra riphee loltoota Tigraay irrallee warri hoggantoota gurguddoonii akka dhumachaa jiru. Meeshaaleen waraanaa ka qaama lachuu irra akka barbadaawaa jiru kadhagamaa jiru. Waraanii dhaabbatee jira wayitaa mootummaan Abiy Ahmed jedhutti. Karaa biraatiin ammoo waraanii riphee loltummaa kan naannoo Tigraahii warri kanaan dura bulchaa turan Hiwwahaatii fi milishoota naannoo Amaaraatii fi akkasumas raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa jidduutti geggeeffamu hammachaa deemaa dhufuu isattuu himamaa jira. Yeroo ammaan tana haalii Tigraahii keessa jirtu kana gargaarsi namoomaa sababa waraan kanaatiif dhiyeessuun rakkisaa tahee jira. Baqattoonni 50,000 oli Suudaanii seenanii jiranii. Hojjettoonni mootummoota gamtoomanii torbaanuma kan keessa namni 4 ijjeefamee jira. Kanaan durallee namni 4 biraa akka ijjeefame ka dubbatamaa jiru. Baqattoonni Eertiraa hedduun dhiibbadhaa mootummaa Eertiraatiif Itoophiyaatiin biyya Eertiraatiif naannoo Tigraahiitti Finfinneerraa deebi'aa akka jiranii kadhagamaa jiru. Karaa kanaan ammoo gargaarsi namoomaa dhiyeessuun akka malee rakkisaadha jechuudhaan dubbatame jira. Gargaarsi namoomaa ka jalqabaa ka dhaabbata jechuun qaxxaamura diimaa addunyaa magaalaa Meqalee kalee akka seenee kadhagame. Haa ta'uti malee gargaarsi kana gara baadiyyaa geessuun rakkisaa akka tahee ka dubbatame. Abiy Ahmed gargaarsi namoomaa naannoo Tigraay hundattuu dhaqqabaa jira. Misoomaa caasalee misoomaa deebisnee ijaaraa jirra. Caasalee bulchiinsallee deebisnee ijaaraa jirra. Baqattoota gara Suudaaniitti baqatan deebisnee Tigraahitti qubsiisuu fi hojii jalqabnee jirra jedhee dubbatee jira. Haa ta'uti malee mootummoonni gamtoomanii fi akkasumas dhaabbileen mirgoota ilmaan namaatii fi falmanii baqattoonni gara Suudaanii baqatan dabalaa akka malee jiranii waraanii jechuun baadiyyaa keessattuu hammaatee geggeeffamaa jira jechuudhanii akkasittuu gabaasaa jiran.
Odeeffannoon keenya ka sa'aatii kana ka isin biraan gahuutu jiru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri asitti dhuftanii nu daawwachaa jirtan hedduu isin galateeffannaa. Odeeffannoo kana jechuun qoqqooduudhaan faffacaasuun akka waliin nu geettanii isin gaafachuu barbaanna. Odeeffannoon naannoo Amaaraa irraa dhufaa jirtu akka agarsiiftutti dhaabbanni Abiy jedhamu yookaan ammoo sochiin saba Amaaraa leenjii fi walgahii guyyaa 2 fi geggeeffame akka herrega lakkoofsa Itoophiyaa Mudde 3 fi Mudde 4 bara 2013 magaalaa gudditti Amaaraa Bahar Daarii dhaabbata Inistituutii naannoo Amaaraa keessattuu akka marii fi leenjii kennaa jiru kan dubbatamee jiru. Dhaabbanni Abiy marii ammaan tana godhaa jiru irratti qabsoo Amaaraa ilaalchisee kallattii waliigalaa ka adeemsa qabsoo Amaaraa laf kaayaa jedhamee yaadamaa jira. Keessattuu dhimma jechuun lafa ristii jedhamu ka bulchiinsa naannoo Amaaraa Tigraay irraa deeffate jedhee warri yaaduu fi akkasumas gaafilee lafaa ka Benishaangul Gumuzii fi naannoo Oromiyaa wajjin qabanii fi dhimma jechuun abbaa biyyummaa Amaarii Finfinnee irratti qabuu fi hirmaannaa Amaarii siyaasaa Itoophiyaa keessatti qabuuf filannoo dhufu irrattu ejjannoon Amaaraa maal akka tahuu deemu ka wal mari'atamee murtiin gurguddaan irrattu dhaqqabuu jedhamee yaadamaa jiru. Yeroo ammaan tana ilaalcha biltsiginna Amaaraa yaadii jechuun boocuu hedduun isaa Abiy bira akka dhufe ka gabaafamaa jiru. Abiy fi biltsiginnaan Amaaraa qubaa fi qubee taayanii yeroo ammaa kana tokkummaan socho'aa jiranii keessattuu haga waraanii naannoo Tigraay irrattu banamee waliin ta'anii hojjechaa jiranii. Adeemsa duula Oromiyaa fi akkasumas biltsiginnaa Benishaangulitti fi Benishaangul irrattu banamaa jiru kanallee Abiy akka duuba jiru ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon takka takka akka jechaa jirtutti Abiy fi dhaabbileen Amaaraatii fi akkasumas biltsiginnaan Amaaraa yoo barbaacha ta'e paartii tokko ta'anii dhaabbachuullee akka danda'anii ka dubbatamaa jiru. Keessattuu warra isaanii biltsiginnaa Oromiyaa keessa ariisisuu barbaadan yoo Abiy ka hin ariinee fi taatee yookaan tarkaanfii irratti hin fudhatan Abiy irratti dhiibbaa goosisuu fi warri siyaasaa Itoophiyaa keessa jiranii ka Amaaraa dhaabbileen ilaalcha Amaarummaa qabdu, dhaabbileen ilaalcha Itoophiyummaa qabduu fi Abiy fi akkasumas paartileen jechuun maqaa Amaaraatiin sochootu kan naannoo Amaaraa keessa jirtu hundinuyyuu gara tokkotti dhufanii baaldaraas ka Finfinnee keessa jirullee gara tokkotti dhufanii akka filannoo dhufu irratti dorgomuu fedhii qabanillee dubbachaa turanii. Dhaabbanni Abiy kun yeroo ammaan tana hoggansa biltsiginnaa Amaaraa guutumaa guutuutiin to'atee jira jedhamee dubbatamuu danda'a. Biltsiginnaan Amaaraa karaa tokkoon Abiy wajjin biyya bulchaa, karaa biraatiin ammoo paartii falmaa ta'anii Abiy durattuu karaa hundaan iyyuu gufuu ta'anii Abiy akka inni hin sochoone akka inni waan tokko hin goone godhaa jiranii. Abiy jechuun ilaalcha Itoophiyummaa bakka nu baasaa jedhanii itti amananii gam tokkoon gama biraatiin ammoo Abiy saffisa warri barbaaduun deemee federeeshinii sabaa fi sablammii diigaa fi heera diigaa fi hin jiru. Karaa biraatiin ammoo lafa naannoo Amaaraa Tigraay irra deeffattee fi beekamtii kennaa hin jiru. Gaafilee Amaarii Benishaangul Gumuzii fi Oromiyaa irratti qabullee deebisaaf hin jiru. Qoodamiinsa aangoo mootummaa federaalii irralleettu aangoon gayaan Amaaraa hin kennamne jechaa dubbachaa jiranii. Aangoolee barbaadan gurguddoo ministeera Haajaalaa, itti aanaa muummicha ministeera galii biyya suniitii fi akkasumas ministeerota gurguddoo bakka barbaadan fi embaasiilee dippiloomaasii ka barbaadan gurguddoo ambaasii Itoophiyaa ka biyya gamtaa Awurooppaatii fi mootummoota gamtoomanii hunda fudhatanii ammallee aangoon nu hin geenne waan jettu san qabanii karaa kanaan Abiy Ahmediitii fi qormaatisa guddaan tokkini akkuma marara guddinaa kanaan durattu qormaatii Abiy guddaan tokkini Ihaadigii bulchuudha ka jedhe ammaan tan Ihaadigii maqaa jirate biltsiginnaa ta'ee jira. Qormaatii Abiy Ahmedii guddaan tokko biltsiginnaa bulchuudha. Keessattuu biltsiginnaan Amaaraa
biltsiginnaan akka tokko hin taane godhaa jiranii yeroo ammaan tana biltsiginnaa Amaaraatiif Benishaangul jidduutu wal dhaba hamaattu jira dhimmi ammoo dhimma Matakkaliiti lafa sani lafa Benishaangul Gumzi jalattu daangeffama Amaarii hin barbaada Ristii Abbaa Kiyyaatti deeffadha jechaa jiranii biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Affaarii jidduutu akka malee wal dhaba hamaattu geggeeffamaa jira kanaan duraatti jechuun warri Affaarii warra Amaaraa wajjin hariiroo gaarii qabaa turanii haa ta'uuti malee haga waraanni naannoo Tigraahii banamee biltsiginnaan Tigraahii warra biltsiginnaan Amaaraa warra biltsiginnaa Tigraahii wajjin warra Hiwwaati wajjin hariiroo qabaa jechuudhaan warri Amaaraa akkasitti machaa jiranii ummati Amaaraa kun jechuun ummati Tigraahii fi ummati Affaarii afaallee aadallee waan walitti dhiyaate hedduu qabanii keessattuu zoonii tokkoof zoonii lama akka jedhamu zooniin Affaarii ka gara Tigraahii dhiyaatu namni hedduun afaan Tigrinyaallee hin dubbata ummati Affaarii ummata Tigraahii akka diinattuu hin laalu walii galanii Amaarii karaa kanaan ammaan tana jechuun biltsiginnaa Affaarii irrattu duula ololaa banee yakkamtoota warra jechuun Hiwwaati dhossaa jiranii yakka warra wajjin keessattuu hirmaachaa jiranii maqaa balleessi kana Affaarii hin jaalanne warri Affaarii miidiyaa Itoophiyaa ka odeeffannoo gosa kana biltsiginnaa Amaaraa odeeffannoo Daani'el Kibratiitii fi bulchiinsi Amaaraa karaa miidiyaa Itoophiyaatti dhiyeessee miidiyaan Itoophiyaa dabarsu yeroo hedduu balaaleffatanii mootummaan miidiyaan Itoophiyaa dhiifama gaafachuullee baatu odeeffannoo san hedduu kaasee jira karaa kanaan jechuun biltsiginnaan kun cuftuun akka malee walittu gaarreeffattee jirti akka paartii tokkottu ajandaa kamiinii filannoo dhuftu gubbaattu akka isaan dhiyaataniyyuu shakkisiisadha walgahii muddee 4 fi muddee 5 Finfinneettu geggeeffame saniyyuu irrattu biltsiginnaan Amaaraatii fi biltsiginnaan gadafanii ka Itoophiyaa ajandaa marii irrattu walii galuu dadhaban ajandaa marii ka irrattu haasawan irrattu walii galuu dadhabanii akka malee wal balleessanii keessattuu warri Amaaraa ka ilaalcha isaa Abiyyitti fayyadame waraan Tigraay irrattu geggeesse ilaalchi Itoophiyummaa nuttu mo'atee jira aangoon gurguddaa wanni gurguddaa nuu mala nuttu ajandaa biltsiginnaa bocuu qabaa ka jedhu biltsiginnaa Oromiyaa ka saamicha lafa irrattu bobbaate biltsiginnaan Oromiyaa kaayoo sabaa hin qabdu kaayoo uummataa hin qabdu dhimma dantaa Oromiyaa hin qabdu garuu wanni isiin harkaa qabdu tokko lafa Finfinnee hannaanii warrumattu gurgurachaa jirti kakkana sodaattee jirti warri kun inni yoo karaa kanaan dhufe lafa harkaan fudhachuu danda'anii aangoo keenya harkaan fudhachuu danda'anii sodaa jedhu qabanii nu balleessuu deemanii wanni jedhu keessattuu dhalatee jira Abiy Ahmed karaa tokkoon warra jechuun biltsiginnaa Amaaraa gammachiisuu gunachuu yaala karaa biraatiin ammoo yoo warri haagisaan barbaadanii bira darbanii warra Oromiyaallee jaljalatti kaasee warra kana wal sodaachisaa walittu gaarreeffachiisaa jidduuttu akka nama araara of fakkeesse isin lamaan yoo an jidduu keessan hin jiraanne ibiddaa fi cidii akkuma duri warri Tigraay isin hin jirsannattu isin hin qabe deema na jalattu bula jedhee inni qofti akka nama araara inni qofti akka nama dhugaa inni qofti akka jechuun humna gamlachuutiif fudhatama amanamaa dhiyeessutu jira warri Amaaraa Abiyyitti amananii maal jennaani piroojeektii olaantummaa Amaaraa Itoophiyaa olaantummaa duri Amaarii keessattuu qabu Itoophiyaa milinik bira deemsanii piroojeektii san bakkaan nu baasa jedhanii amananii biltsiginnaan Oromiyaa ammoo inni nama Oromooti ilma abbaa gataatii maali jedhanii faarsanii warri lachuu Abiyyi waan nu barbaade nu godhaa yeroo fi Abiyyi jechuun yeroof malee nafxanyaa nu diiga jettee Oromoon biltsiginnaa keessa warri jiru ka Oromoo tokko qabana Abiyyi gaafi yeroo malee juntaa OPDO keessa jiru biltsiginnaa Oromiyaa keessa jiru nu barbaadeessa warri Amaaraalleen amana Abiyyi garlachuu mataa waliin dhahee akkasiin jechuun Itoophiyaa fi biltsiginnaa walitti bu'iinsanii walittu qabee duratti ittiin deemu qoqoodee bulchuu akka barbaadu kun jechuun paartii kana gara mirga bitaa gargari dhiisaa gargari oofa paartii kana Abiy Ahmed walittuu fidee rakkoolee ummati Itoophiyaa qaban gurguddoo taate inumaayyuu rakkoo fakkeenyaa fi Itoophiyaa bulchiinsa kana yeroof bulfanne rakkoo ilmi namarratti walii galuutu jira rakkoo beelaa rakkoo hongee yookaan gogiinsaa rakkoo dhukkuba rakkoo fayyaa hawwanii bishaan qulqulluu misooma babal'isuu qulqullinni barnoota qonna ammayyaatii fi tajaajilaaf wayyaa qabu uummata Itoophiyaa dhiyeessuu kan irratti wal marachuu dhisanii qoxxee fi wal dorgommii hin taane keessa akka seenan godhe jira dorgommii fi qoxxeen gos kana Abiyyi fi ammoo yeroo akkinni kennu ka dubbatamaa jiru Abiyyi karaa kanaanii warra Oromoo yoo bira dhufe nafxanyaan aangoo harkaan fudhachuu barbaaddi naan falmaa jiranii na bira dhaabbadha jedha achiin dubatti warri Oromoo
gad bayanii guyyaa tokko lama dutanii achiin dubattuu callisa. Warra Amaaratiin ammoo Tsinfeenyaan Oromoo OLF'n as keessa jirtu kun isin barbaaddu jedha. Akkasumaan waliin dhayaa deemuu barbaada. Odeeffannoon jirtu gosa akka kana daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mee amma waan gaggeeffamaa jiru keessaa waa'ee Beenishaangul Gumuzii odeeffannoo jirtu takkaa lama isin biraan haa geennuti. Beenishaangul Gumuzii keessatti warri Amaaraa boqonnaa badii biraatii fi qophaawaa jiran jechuudhani aktivistoonni Beenishaangul dubbachaa jirani. Aktivistoonni kun akka jedhamutti yeroo ammaan tana officially labsamuullee baatee humni badii milishaan naannoo Amaaraa Beenishaangul keessattuu tarkaanfii fudhachuu jalqabee jira jedhamee dubbatamaa jira. Poolisiin naannoo Amaaraa hoogganaan isaa Abberee Addaamuu namni jedhamu mootummaan naannoo Amaaraa yoo ajjeechaa saba Amaaraa ka Beenishaangul Gumuzii keessatti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dhaabuu hin dandeenye naannoo Beenishaangul kan akka weeraran dubbatanii jiranii bifuma suniin weerarri labsamuullee baatee jalqabee jira jechuudhaani akkasittuu dubbatamaa jirani. Aktivistoonni naannoo Amaaraa warri jechuun Abiy wajjin walitti dhufeenya qabanii tokko akka jechaa jiran naannoo Beenishaangul godina Matakkale aanaa Buleen keessatti yeroo ammaan tana ajjeechanii gaggeeffamaa jira. Ajjeechaan gaggeeffamaa jiru kun ajjeecha uummata nagayaa yookaan uummata fayyaaliyyii irrattu gaggeeffamaa jiru jechuudhaan dubbachaa jiranii. Wanti nama ajaa'ib tokko walitti bu'iinsa naannoo kana torbaan kan keessa taheeni namni Shinaashaa tokkoo fi namni Amaaraa afur ummati nagayaa ummati Amaaraa shan walumaa galatti namni 6 ijjeefamee jira yookaan qalamee jira jedhamee barreeffamaa jiranii. Wanni nama ajaa'ibu tokko ijjeefamee jira jechuu osoo hin taane odeeffannoo kana haala ittiin isaan dhiyeessaa jiranii akkaataan aktivistoonni kun odeeffannoo kana ittiin dhiyeessaa jiran namni Shinaashaa maanguddoon tokkoo fi Amaaraa namni 5 ijjeefame warri ijjeefame 6 warri Gumuzii reeffi isaanii nyaatanii jiran. Reeffi isaanii nyaatanii reeffi warra ijjeefame hin argamne. Bakki garittuu jechuun waan foom cicciraa foom mummuramaa qinxibxaabii fooni mummuramaa caccabattu foon burkutaa'ee yookaan ammoo daakamettu argame. Kaa jechuun odoo isaanii foon namaa nyaatanii irra ciccitee irra bu'u malee foon hin argamne jechuudhaani reeffi namaa hin argamne jechuudhaani akka Beenishaangul Gumuz uummatee Gumuzii foon qinxibxaabii lafeellee akka waraabessatti akka nyaatanii tokko uummata Beenishaangul yeroo ammaan tana uummata nama nyaatu bulguu nama nyaatu cannibals akkasittuu dhiyeessaa jiranii. Kanaan durattuu Itoophiyaan sabaa fi sablammii maqaa balleessaa gosa kanaa soobeltaawwachi warri jedhaman shaanqillaan nam nyaattii jedhamee uummata Beenishaangul uummata Gambeellaa uummattoota kibbaadhaa sanachi boodii inyaangatoom aarii jechuun baaskettoofa maqaan isaanii soobellittaa yookaan warri nama nyaatu soobellaawachi jedhanii akkasiin baasaa jiranii. Har'a ammoo duula Beenishaangul Gumuzii keessatti gaggeeffamaa jiru kanaani uummata Gumuz akka bineensattu warra akka waraabessattu nama nyaatu lafeenuu irraa warri nafne rumicha qinxibxaabii malee wanni irraa hin jiru akka lafeellee warri nyaatee liqimse tokko gulubii cufa akka warri liqimse tokko akkasitti dhiyeessaa jiranii. Kun waan akka nama gaddisati naannoon kun Beenishaangul irrattu gocha duguugga sanyii raawwachuu feetii jedhamee amaarii gabaafamaa jira. Kanaan dura jechuun Asaaminoo Tsiggee nama 600 oli ijjeese guyyaa tokkottu boolli tokkottu awwaalaman jechuudhaani aktivistoonni naannoo Beenishaangul dubbachaa jiranii. Gumuzi nama nyaatti jechuun akka bineensatti odeeffannoon jedhu kun aktivistii Amaaraa qofa miti. Koomishiinarii poolisii Amaaraa obbo Abberee Addaamuutu jedhe dubartii ulfa garaa keessaa baasee nyaachaa jira warri kunin. Dubartii nyaachaa jiranii ulfa garaa keessa baasanii daa'ima garaa haadha jiru nyaatanii jedhanii uummatni Gumuz akka jechuun nama nyaatu tokko akka bulguuttu akka waraabessattu dhiyeeffamaa jira. Wanni kun jechuun miidiyaa Itoophiyaatii fi miidiyaa naannoo Amaaraa irratti akkasitti dhiyaataa jira. Abberee Addaamu miidiyaa Amaaraa gubbaattu gaaffii deebii kennameen warri Beenishaangul riphee loltoonni uummatni Gumuz riphee loltoonni jenne uummata Amaaraa ajjeesanii nyaachaa jiranii. Uummata jechuun ulfa garaa keessa buusanii nyaachaa jiranii. Propaganda maqaa balleessii gosa kana miidiyaan Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa dhaabsisaa jiru. Abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa saba bal'aa tokkoon saba guddaa sabii jechuun Beenishaangul Gumuzii keessatti bartaattuu aanee guddaan lammaffaan Gumuzidha. Gumuziin nama nyaataa yoo jedhame dubbatamu
abbaan taayitaa Itoophiyaa mootummaa Amaaraa miidiyaa isaa of eeggannoo ittiin kennu miidiyaa Itoophiyaa kan akkasitti dhiyeessu of eeggannoo ittiin kennamu yeroo ammaan tana sabaa fi sablammiin akkasitti dhiyaachaa jira. Har'a jechuun bulguu nama nyaattu gumuzi uummata jedhamu kan irratti duullaa jedhamee duulii maqaa balleessii guddaan milishoota warra humni naannoo Amaaraatiin akkanatti gaggeeffamaa jira. Kun waan akka malee nama yaaddessaa jiru tokko Benishaangul Gumuzitti duullee lafa Amaaraa deebisuu qabna. Lafa Amaaraa eegii deebisneen duubattu gara Oromiyaatti deemne injifannoon juntaa Tigraay irratti arganne juntaa Oromiyaa irratti lammeeffannaa. Lafa jechuun Amaaraa kafalmii qaban kan akka Darraa, lafa biraa kan akka jechuun warra Jaarsoofa, lafa jechuun gosa Finfinnee fa'aa deeffannaa jechaa jiranii warri kun fedhii warraatii fi kaayoo warraa kan isaan ittiin deemaa jiranii waan akka malee nama yaaddessaa akka tahe kan dubbatamaa jiru. Duula maqaa balleessii sabaa fi sablammii Itoophiyaa kan akka Benishaangul kan akka Oromoo irratti baname kana abbaan taayitaa biroodkaastii Itoophiyaa yoo dhugaa ka heeraa fi seera biyya sanii kabachiisee jechuun kabaja ilmi namaatii fi qabaatee walqixxummaa sabaaf sablammiitu amanu taate warra sagalee hin qabne kan akka Gumuzii fa'aa fi dhaabbachuu akka inni qabu kan dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu daawwachaa jirtaniif hedduu isin galateeffannaa tamsaasii kennin akkuma itti fufettu jira. Odeeffannoo karaa Gumuziitii fi karaa Benishaangulii irra mee waa takka lama waan Oromoon itti jirtu odeeffannoo isin biraan gahuu barbaanna. Godina Gujii lamaanii keessatti hidhamtoonni siyaasaa waggaa tokko olii hidhamanii hagamma mana murtiitu hin dhiyaanne jechuudhanii odeeffannoon godina Gujii irra nuun bahe mul'isa. Godina Gujii lixaa aanaa dudda daawwatii fi bulee horaatii fi aanaalee biraa keessatti namni 500 olii kan maqaa abaawootiin hidhame hagammattu himatii irrattuu baname murtii fi dhiyaatanii jiranii. Mana hidhaa aanaa dudda daawwaa magaalaa Fincaa fi akkasumas magaalaa Bulee Horaa ka'aanaa Bulee Horaa keessattuu haala hamaa taheen hidhamanii akka jiranii kan gabaafamaa jiru. Godina Gujii bahaa keessalleetti hidhamtoonni siyaasaa hedduun isaanii gariin waggaa tokko olii kan hidhamanii hagamma dhimmii warra mana murtiitiin laalamaa akka hin turre kan dubbatamu. Aanaa jechuun Gooroo Doolaa aanaa Liibaniitii fi akkasumas aanaa Eldalloo keessatti warri maqaa abaawootiin qabame hedduun isaanii mana hidhaa keessattuu hagamma dararamaa jiranii himatii waan takka irrattuu hin banamne jedhamaa jiranii. Godina Jimmaa keessatti Hacaaluu Hundeessaa eegee ajjeefameen dubatti warri hidhamelleen dhummii warra mana murtiitiin hin laalamne jedhamee dubbatamee jira. Yeroo ammaan tana hidhamtoonni siyaasaa akka mirgi warra ka yaalii argachuu kabajamaa fi hin jirre ka dubbatamu hiriyyaan obbo Gaalib Abbasambii obboleessa jechuun aktivistii Yayyaa Bashir ka tahee Abdurazzaq Abbaa Biyyaa namni jedhamu akka malee dhukkuba kaleen isaa miidhamee jira. Kaleen kun yoo yaalii hin argatini jechuun guutuma guutuu hojii dhaabee namni kun du'uu danda'amaa jedhamee dubbatullee hagamma poolisiin gadhiiseen yookaan namni kun akka hospitaala ciisee yaalii argatu dhoowwee jira jedhamee maatiin isa dubbatamaa jira. Namni kun dhiibbaa dhiigaa kan hin to'atamin ka onnee yookaan ammoo kaleessa irratti miidhaa hama dhaqqabsuu danda'u akka inni qabu kan gabaafamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo hidhamaan siyaasaa Oromoo hayyuun Oromoo Dr. Hussein Kadir mirgi wabii isaa eeggamuufillee hagamma mootummaan Abiy Ahmed poolisiin isaa gadhiisuu akka diddee kan gabaafamaa jiru. Dr. Hussein Kadir yeroo ammaan tana maatii isalleeni wal arguu dhoowwanii bakka hidhaa keessatti qofaatti hidhuu fi kitaabii inni dubbisuu fi akkasumas wantoonni adda addaa kan inni barbaadulleen akka hin seenne fi poolisiin dhoowwaa jira jechuudhani maatiin isaa dubbachaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo godina Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee keessas hidhamtoonni siyaasaa 186 haga Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen dubattu rakkoo godina Arsii lixaa keessattuu dhalatteen walittu qabatamtee hidhamteen haga amma jechuun dhimmi warra mana murtiitiin ilaalamee akka murtii hin argatini odeeffannoon Arsii lixaa magaalaa Shaashamannee irraa dhuftu kan dubbachaa jirtu. Godinuma kan keessatti magaalaa akka Gaadabee Asaasatii fi akkasumas Dodolaa fi magaalaa
Adaabbaa keessattuu ijoolleen hidhamtee qeerroo fi qarreelleen dhimmi warra mana murtiitiin laalamee haga ammaa murtii akka hin argatin kan dubbatamaa jiru. Hidhaan kun godinaalee Arsii Lixaa, magaalota akka Qoree, magaalaa akka Kofolee, magaalaa akka Ajjee, Nageellee Arsiitii fi Kuyyaraa keessallee hammaatee itti fufee jira jechuudhaan odeeffannoon godina Arsii Lixaa irraa baatu akkasittuu mul'isti. Odeeffannoon kennine akkuma itti fufettuu jira. Odeeffannoo isin biraan gayaa jirru keessa humni warra Amaaraa naannoo Oromiyaa irratti duula hamaa banaa jiranillee Oromoon yeroo ammaan tana fakkeenya jechuun haqaatii fi fakkeenya federeeshinii dhugaatii fi dhaabbachaa akka jirtu hayyoonni Oromoos sagalee sabaa fi sablammii sagalee warra Amaaraa dabalatee akka tahaa jiranii kan mul'ataa jiru. Dhimma kana fakkeenya fi dhiyoo kanattu kan mana hidhaa Itoophiyaa keessa wabiidhaan gadhiifame nama Lidatuu Ayyaaloo jedhamee dhimmi isaa kaasuu dandeenya. Lidatuu Ayyaaloo jechuun ilaalchi isaa ilaalcha Itoophiyaa kan gara mirgattuu cillaanfatu kan inni qabu. Namni kun magaalaa Bushooftutti hidhamee yeroo inni hidhamee abukaatoowwan isa kan turanii ijoollee Oromooti. Hunduu isaanii kaffaltii tokko malee nama kanaaf dhaabbatanii akka inni mirgisaa argatu godhanii jiranii. Oromoon jechuun haqaa fi dhugaa fi akka inni dhaabbatu kana namni kun nama Amaaraa yookaan ammoo ilaalcha Oromootii faalla ta'e qaba jedhanii nu hidhamu jedhanii gammachuun ibsine akka warri Habashaa Jawaar Mohammad Ittaasreddin jedhan nu hidhamu hin jenne mirga isaatii fi qabsoofte bilisan kaffaltii tokko malee namtichi kun akka gadhiifamu abukaatoowwan isaa ka Oromoo godhaa jiranii. Namicha kana Oromoo wal dhabsiisuu fi mana murtii naannoo Oromiyaa keessattuu hidhanii afaan Oromootiin hiikoo malee dubbiin isa ilaalamaa turte. Kana ka arganii hidhamtoota siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran hundaafiyyuu abukaatoowwan warra siyaasaa Oromootiif dhaabbatanii kan akka Abdul Jabbaar Hussein Faadii biyya isaanii hunda isaanii dhaabbachaa jiranii. Sila adoo warri maqaa Itoophiyaatiin dhaabbate kunin kana beekan taate odoo kana beekan taate Oromoon hagam tokko hammataa fi hagam tokko haqaa fi dhugaaf akka inni dhaabbate dabaanii sabaa fi sablammii nama kamiyyuu nama Amaarallee dabalatee akka Oromoon ittiin gamne ka agarsiisu jechuudhaanii kun ragaa guddaa tahee dhiyaata. Hiriira jechuun mootummaan Itoophiyaatii fi warri Habashaa biyya alattuu qopheessu keessattuu Iskindirii Leqqaqilleen Jawaarii Gaddalilleen jechaa jiran. Iskindir gannuu dhiisa Jawaar nu fannisaa yookaan ammoo nu ijjeessa jechaa turanii. Garuu Oromoon bakka hedduu keessatti yoo hiriirallee bayu hidhamtoonni siyaasaa Lidatuu Ayyaaroo, Iskindir Naggaa, Jawaar Mohammad, Hamza Boorana, Baqqalaa Garbaatii fi akkasumas Abdii Raggaasaa haga dhiifamaniiti warri dabaanii jechuun hidhame hundinuu habaanii jechaa dubbachaa turanii. Oromoon hagasuu hundaayyuu jechuun garaa bal'ata hagas hunda dimookiraasii fi hagas hunda walqixxummaa fi dhaabachaa jira. Oromoon kana dhugaan isaa Jawaar Mohammadii kan mana hidhaa jiru dhiyuma tokko dhimma Iskindir Naggaa fa'a irrattu mirga an argadhee kabaja an argadhee eegumsa naaf godhamee fi akkasumas wantoota mirga kanaaf kabajame Iskindir Naggaatii fi warra Baaldaraasii ka hidhamee fi kabaji sunini yookaan mirgi sun haa eegamuuti jedhee dubbata ture. Hagas hunda jechuun Oromoon haqaa fi dhugaa fi dubbata. Jawaar Mohammadii ka hidhameeyyuu Iskindir Naggaa ka Habashoonni gad dhiifamee Jawaaraa fannifamu jedhu dhugaa Iskindir Naggaallee dubbachaa jirti jechuun Oromoon waan akkasii kanattu jirti. Yeroo hedduu Oromoon yoo hiriirallee baatu sagalee jechuun warra kanallee taatee dubbachaa jirti. Waraan naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jirtu warri jechuun Tigraahii hiwwahat akka malee ijjeese naannoo inni miidhaa irratti dhaqqabsee kan Tigraahii irrattu kan hiwwahat irrattu Tigraahii hiwwahat irrattu finciltee hiwwahat illee garagalchite naannoo Oromootidha. Ka irrattu duula guddaa banaa turanillee aktivistoota Oromootidha. Jawaar Mohammad dabalatee jechuudha. Yeroo ammaan tanaa Tigraahii irrattu waraanii ka baname yoo banamettu ammoo ka uummata Tigraahii bira dhaabbatee haqaa fi falmaa ture. Duula uummata Tigraahii irratti godhamee kabalaaleffachaa jiru saba kamiyyuu caala aktivistoota Oromooti. Oromoon dhugaa fi haqaa fi akka dhaabbattu abukaatoowwan dhalattoota Oromoo ta'an jechuun nama Lidatuu Ayyaaloo jedhamu dhaabbachuudhaani akkasumas waraan Tigraahii irratti baname kan balaaleffachuudhaan Oromoon uummata nagayaa araar jaalatuu fi uummata jechuun haqaa fi dhaabbatu walqixxummaa sabaaf sablammiitii fi uummata bal'aa Itoophiyaatti amanu ta'uu isaanii akka agarsiisaa jiranii kan mul'achaa jiru. Haa ta'uuti malee warri Habashaa Oromoo hundaayyuu walumattuu qabee xinfeenyaan barbadaahuu qabdi duula jedhu yeroo ammaan tana duula bal'aa maqaa balleessi uummata Oromoo irratti geggeessaa jiranii
garuu kaayyoon Oromummaatii fi Oromoon walqixxummaa fi walqixxummaa sabaa fi sablammii walqixxummaa hundaafiyyuu walqixxummaa Amaaraafillee dubbachaa akka inni jiru nama jechuun ilaalcha gara Amaaraa jallatu yookaan ammoo gara Amaaraa cillaanfatuufillee sagalee tayaa akka isaan dhaabbachaa jiranii kanaaf ammoo fakkeenyi dhimma jechuun Lidatuu Ayyaaloo akka tahu aktivistoonni Oromoo sagalee fakkeenya gaarii qabu abukaatowwan Oromoollee waan godhan kanaaf galateeffatamuu qabu. Daawwattoota kennaa jaalatamoo fi kabajamoo warri hagammaa nu hordofaa jirtan hedduu isin galateeffannaa odeeffannoo kennaa gara dhumaatiin bayaa jirra. Abiy Ahmed Maqalee deemee jira miidiyaa hawaasummaa gubbaatti dhimmi kun dhimma mata duree guddaa tahee odeeffamaa jiru. Dhimma kanarra deebinee galgalallee irra haasawaa jirra. OBN gabaasa kana qabate dhufuun miidiyaa Habashaafa birattu hinaaffaa uumee jira. OBN maachi deema. Maaliif jechuun gaaffii deebiin kun jalqaba irrattu ETV yookaan paanaan hin darbini jedhame. Yoo televizyiiniin Amaaraa bakka hunda jala deemee dabarsaa ture ka warra rakkoo miti. Wanni Oromoo bakki tokkotti yoo dabarsitu OBN Oromoo jechuun Tigraay keessa jirtu raayyaan Oromoo jedhanii yoo isaan dubbisanii balaattu dhalata. Garuu raayyaan halkanii guyyaa Amaaraadha. Amaara jalatti buluu qabdii jedha miidiyaan Amaaraa halkanii guyyaa odeessu takka namni dubbii godhe hin jiru. Wanni Itoophiyaa keessa dubbiin jechuun dubbiin Itoophiyaa jechuun mataa fi manyeesii namni beeku hin jiru. Akkanattu deemaa jira. Waa takka duula Oromiyaa diiguu jedhee warri Amaaraa Oromoo irrattu banaa jirutu jira. Oromiyaan diigamuu qabdi. Maddi rakkoo Itoophiyaa hundinuyyuu Oromiyaadha. Haga Oromiyaa wanni jedhamu hin diigamnetti haga federeeshiniin kun hin bannetti Itoophiyaan nagaa hin argattu jedhanii barreessaa jedhanii dubbachaa jiran. Kana jechuun warra Habashaa qofaa odoo hin taane warri maqaa Oromoo dhaawatu tokko dhalootan Oromoo taanee jedhanii dubbatanii kan akka Taammiraat Nagaraa faati hundinuyyuu yeroo ammaan tana duula farra Oromoo ka Oromiyaan diigamuu qabdi barbadaahuu qabdi federeeshiniin saba hedduu ka ammaan tana jiru kun diigamuu qaba heerii ammaan tana jiru kun heeraa jechuun diinaa Amaaraati diigamuu qaba jedhamu yeroo ammaan tana sagaleen tun ol fuudhamte akka malee lallabamaa jirti. Kana deebisuu fi Oromoon ajandaa biraa bocuu danda'uu qaba. Rakkoon ammaan tana Itoophiyaa hundeen rakkoo Itoophiyaa Oromiyaa miti hundeen rakkoo Itoophiyaa federeeshinii miti hundeen rakkoo Itoophiyaa heera ammaan tan jiru ka sabaa fi sablammii fi mirga isaatii fi beekamtii kennee miti rakkoon guddaan tokkini ilaalcha nafxanyaatii fi naannoo Amaaraa jedhamtu irra dhufa. Nafxanyoota magaalaa keessatii fi naannoo Amaaraa irra dhufa. Yoo naannoon dhugumaanuu naannoon ammaan tana diigamuu qabdi jedhamtu yoo jiraate naannoo Amaaraattu diigamuu qaba. Kana aktivistoonni Oromoo mata duree guddaa godhanii irratti hojjechuu akka qabu kan mul'achaa jiru. Naannoon Amaaraa kun maaliif diigamuu qabdu? Oromiyaan adda durummaatiin bakka sabii Oromoo jedhamu qubatu. Sabni Oromoo jedhamu harka guddaa uummata persentii 86 oli akka mootummaan Itoophiyaa agarsiisutti magaalota jechuun keessatti warri adda addaa dhufanii qubatan waan dabarte baadiyaan Oromiyaa guutumaa guututtu saba tokko qofaadha. Haal jedhamuun saba tokko qofaadha. Yoo uummata ollaa ka dhufe Oromiyaa keessa qubatu waan dabarte. Baadiyaan guutumaa guututtu afaan Oromoo dubbatti. Amaara wanni jedhamu naannoon sadii ka kanaan durattuu jedhamu Amaara maqaa jedhu jechuun ijoolleen Qimaanti, ijoolleen Agwoo, ijoolleen Argobbaatii fi ijoolleen Oromoo ka Walloo maqaa Amaara jedhu naannoo kan yaamuun hin fedhani Kilil Sost yookaan naannoo sadii jedhanii yaamanii naannoon kun diigamuu qabdi. Yeroo mootummaa ce'umsaa bara 1991 naannoleen gaafa ijaaramanii Kilil Sost jechuudhaan naannoo kana dhumirrattu maqaa Amaaraa ka fudhate gaafa ijaarame uummata sabaa fi sablammii hedduu walittu qabuudhaan naannoo kan uumanii warra isaan walittu qaban keessa hagamma jechuun ka ofiin mirga ofiin of bulchuu hin qabanne naannoo ta'u warri barbaadu uummata akka Agootu jira.
ummata akka Oromoo Wallootu jira, ummati jechuun biraalleen Argobbaa fi Qimaantilleen hin jiranii. Kanaafuu naannoon saba adda addaatiin gurmaahuu qabdi jedhamu naannoo Amaaraa kana ajandaa jedhu. Oromoon jechuun yeroo ammaan tana karaa miidiyaatiin sagalee ummata Argobbaa ta'uudhaan sagalee ummata Oromoo ka Walloo keessa jiraatu akka gaarii wal fuudhuudhaan maaliif Walloon uf dandeette naannoo taate dhalachuu akka qabdu yoo Qimaante gaafii uf bulchuu gaafatu Walloo Oromoo maaliif uf hin gaafan? Walloon Amaariffaa dubbatu maaliif hin gaafan? Jechuun ofiin of bulchuu Walloon haga jechuun raayyaa jirtu hundinuu ka deemtu ummata kana ummati kun mirga ofiin of bulchuu gaafachuu danda'u qaba. Naannoon Amaaraa diigamte Argobbaan akka Argobbaattu ijaaramuu danda'u qaba. Argobbaan adoo jechaa jennu jechuun aanaa addaa qabanii naannoo Amaaraa keessatti naannoo Affarii keessallee aanaa addaa qabanii Argobbaan kun bibittinnaa'ee bakka Amaaraa naannoo hedduu keessa jiraata. Naannoon Amaaraa ummata hedduutu walitti ijaare maqaan Amaaraa jedhuyyuu sabaa fi sablammii kana bakki hin bu'u. Oromoon Walloo godina Kamisee Amaaraa miti garuu maqaa Amaaraatiin himaman. Naannoon wanti ummati Agoo Amaaraa miti ummata Kushitikiiti ummati Qimaantii Amaaraa miti. Kun cuftu maqaanuu bakka hin bu'u naannoon kun maqaa sirriiti miti. Yoo fakkeenyaa fi naannoo Somaalee jennu harki guddaan ummati ummata Somaaleeti. Affaar harki guddaan ummata Affaariitidha. Tigraahii ummati jechuun harki guddaan ummata Tigreetidha. Kun amalleen hin jira. Iroobilleen hin jira. Jechuun ka afaan saahoo dubbatan. Garuu ka Amaaraa ummata akka malee harki guddaa ummata Agoo ka eenyummaan isaanirra mulqame ummata Shinaashaa, ummata Argobbaa, ummata Oromoo, ummata Qimaantittu jira. Naannoon kun diigamuudhaan sabaa fi sablammiin kun hundinuyyuu harqoo garbummaa Amaaraa ka waggoota dhibba hedduutii fi humnaan irratti fe'ame kana fonqolchanii ofirra buusuudhaan naannoo fi dhaabbachuu danda'u qabanii yoo Amaarii jechuun naannoo Oromiyaa duula diignaa jedhamee warri Oromiyaa ajandaa tolfataanan Oromoolleen karaa biraatiin ammoo dhimma naannoo Amaaraa kan ajandaa tolfachuu qaba. Amaaraa jechuun Amaara sab jedhuu fi naannoo Amaaraa ka jedhu yoo Oromiyaa warra hiwaatitti ijaareen hin jedhaniin Amaarallee naannoo Amaarallee hiwaatitti ijaaree Amaara sabii jedhu hin jiru jecha dubbachaa bayan. Kan Amaara sabii jedham hin jiru jedhe ka dubbataa bahe Mangistuu Hayilemaariyaam dubbatee ture, Profeesar Mesfii Waldemaariyaam namni Amaaraa guddaan inni nu dubbachaa ture maaliif sabni Amaaraa hin jirre jettanii yoo gaafattan sabii Amaaraa jechuun sabaa fi sablammii afaan adda addaa dubbattutu afaan waliigaltee afaan Amaaraa fudhate malee yoo qoranne hundeen Amaaraa Agawuudha. Hundeen Amaaraa ummata Argobbaati, ummata Shinaashaati, ummata Waataa Waayixooti, ummata Fogoraati, Walloo yoo jennu ummata Oromootidha. Gadduun argachuufaati ummata Agawootidha. Amaara wanni jedhamu hin jiru jenneeyyuu falmuutu danda'a. Naannoon jechuun seenallee hin qabne hundeellee hin qabne ka yeroo takko fedhanii maqaa Itoophiyaatiin yoo ammoo ka Itoophiyaa ta'uu didde maqaa Amaaraatiin sochaanii federeeshinii ammaan tana irratti rakkoo uumaa jiranii naannoo Amaaraa kana naannoon Amaaraa diigamuu qabdi. Naannoon Amaaraa bifa sabaa fi sablammii hammatuun akka ijaaramuu qabdu keessattuu Oromoo jechuun Walloo warra afaan ofiitiin barachuu fi mirga hin qabne ka Oromummaa isaanillee beekanii yeroo garii mootummaan hin kabajnee fi kaan ammoo jechuun ka Amaaraa jalatti gurmaanii jechuun halkanii guyyaa warri Abiin Atamaara jedhanii gurra duuchan kana yeroo nan bilisoomsuu qabnu yeroo tana yeroon jechuun naannoon Amaaraa diigamuu qabdu yeroo kana jechuun Oromoon ajandaa guddaa godhuu qabdi dhimma naannoo Amaaraa kan yoo warri harka nurraa hin fudhan tanan Qimaantii fi Agawuu fi sagalee ta'uudhaan uummata Argobbaallee hariiroo isaan Oromoo wajjin qaban cimsuudhaanii akkasumas uummata Oromoo ka Wallootii fi darana sagalee ta'uudhaan naannoon Amaaraa kun maaliif diigamuu akkasiin qabdu naannoon Amaaraa kun jechuun naannoo dhiibaa siyaasaa hunda akkasiin qabdu ka agarsiisuu qabnu kan beekanii warri jechuun Abiy Faatii yeroo ammaan tana baay'ee rifachaa jiran odoo isaan dhufanii Qimaantii ristii deeffannaa maal jedhanii Agoo lafa dhiifama lafa Matakkal ristii deeffannaa doo jedhanii zoonii Waagimraa jala baasuun danda'ama jechuun zoonii Waagimraa jechuun zoonii Agooti ka jechuun soqoxaa jirtu jechuudha Walloo kaabaa kan ammoo zoonii fakkeenyaa fi Awwii ka jedhamtu kan akka Durbeetee Chaagnii Daangilaa of keessaa qabdu lafa Agooti
lafti kun akka malee lafa misaati kanallee karaa Benishaangulitiin jirti kun hundinuu jechuun lafa Amaaraati miti kan ammoo jechuun karaa daangaa Suudaan karaa Gondareetiin kan jirtu lafa Qimaantittuu jira kun hundinuyyuu lafa saba adda addaati Qimaantis uummata Kuushiti uummata Amaara miti odoo Amaarii Finfinnee dharra'u odoo jechuun warri lafa Qimaantii fi maal jedhan lafa Qimaantii jedha dhiifama Walqaayitii fi Tsagadee fi Raayyaa deeffanna jedhu lafa warra diiguu akka danda'amu heewwa haati dogongorii warra guddaan tokko naannoo Amaaraa jedhu uumuudha. Naannoon Amaaraa kun yeroon isheen diigamuu qabdu ammaan tana kan ammoo mata duree Oromoon godhuu danda'uu qaba yoo isaanii federeeshinii ammaan tana jirtu ka Oromoo diigna jedhu kan hin dhiisne Oromoonis ummati naannoo Amaaraa keessatti humnaan hammatame kan mirga isaaniitii fi falmachaa jiranii akka sagalee argatanii gaafii warra ol fuudhanii dhageessifatanii godhuun barbaachisaadha. Keessattuu haga waraana naannoo Tigraahiitiin irrattu gaggeeffameen dubattu sabaa fi sablammiin naannoo kana agoo fi Qimaantii irrattu miidhaan dhaqqabaa jiru hammaachaa dhufee jira jechuudhaan aktivistoonni Qimaantiitii fi aktivistoonni agoo miidiyaa hawaasummaa irratti guyyaa guyyaanii yaada isaanii dhageessisaa jiranii karaa biraatiin ammoo aktivistoonni Oromoolleen dhiibbanii warrirrattu dhaqqabaa jiru akka malee cimaa jira. Naannoo godina Oromiyaa ka naannoo Amaaraa keessa jirtuyyuu godina kana maqaa balleessuu fi godina kana jijjiiruu fi amaaressuu fi Abinii fi Biltsiginnaan Amaaraa akka hojjechaa jiru kadhagamaa jiru godinuma saba sablammii Oromooti yookaan ammoo godina Kamisee jedhamu kanayyuu maqaa hundarraa geeddaruudhaan Walloo Bahaa jennee gurmeessuu qabna malee maqaan sablammii Oromiyaa jedhu kunini hin taahuu jechuudhaanii warri jechuun Abiniitii fi warri Biltsiginnaa Amaaraa akkasittuu fedhii qabutu jira waan sun jechuun kanaan durattuu Asaaminuu Tsiggee yaalee piroojeektiin sun mo'atamee warra Wallootiin keessa bahee kanattuu jijjira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Oromoon mata duree dhimma Amaaraa kana jechuun irratti akka malee hojjechuu qaba dhimma kana qofa miti lafa jechuun Amaarii ittiin nu falmu hundayyuu irratti hunda seenaa akka warri hin qabne jechuun agarsiisulleen barbaachisa akka tahe ka dubbatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennine odeeffannoon kaayisine biraan gayaa turre kan Muddee 13 bara 2020 guyyaan kun sanbata guddaa yookaan ammoo ahada waan nu daawwattanii fi hedduu isin galateeffannaa odeeffannoon keenya ka sa'aatii kana ka guyyaa kana hagasuma galgala ammoo odeeffannoo babal'oo fi akkasumas deema yookaan ammoo daawwannaa Abiy Ahmedii magaala guddittii naannoo Tigraahii Meqaleettuu godhee fi odeeffannoo waraana naannoo Tigraahiitiin walittuu qabatee jira isin biraan gahuu fi ka deebinu ta'uu asumaan isinitti himna waan nu daawwattanii fi hedduu isin galateeffannaa ammaa fi naga keessa nu taawaa guyyaa gaarii halkan gaarii isinii haa ta'uti.